Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu biyya keessaa fi biyya alaa qabannee isiniif dhiyaanneetiin jirra. Hanga xumuraattiin waliin turaa isiniin jennam. Yaayyaa Gullalleetti abbootiin seeraa reebamuu fi doorsifamuu hordofee tajaajilli mana murtii addaan cituun himame. Godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullalleetti abbootii seeraa irratti reebichaa fi doorsisni qaamolee nageenyaa mootummaatiin gahuu hordofee manni murtii aanaa Yaayyaa Gullallee tajaajila dhaabuu pirezidaantii mana murtii aanichaa himan. Abbootiin seeraa reebichaa fi doorsisni irra gahe jenanus Naggaasaa fi Qananiisaa Kabbaboo kan jedhaman yommuu ta'u, keessumaa jenanus gara kaampii humna fincilaa jedhamutti fudhatamanii miidhaan qaamaa irra gahuu BBC'n gabaasisaa keessatti tuqeera. Achitti nama 6 ta'anii hamma danda'an lafatti kuffisanii qaama koo hunda dhidhiitan jechuun kan dubbate, akkasumas fuula koo fi barruun harka koos osoon hafin na tumaniiru jechuun himateera. Obbo Qananiisaan ammoo dhimma hiriyaa isaanii to'ataman ilaalchisee qaamolee to'atanii fi ajajoota isaanii faana dubbachuu hordofee sa'aatii muraasa booda isaanis to'atamanii sababa bulchaan aanichaa gidduu seeniif reebamuu irraa oolaniiru jedhan. Ergasii abbootiin seeraa lamaanuu aanicha gadhiisanii bahuu hordofee manni murtii aanaa Yaayyaa Gullallee durumaa sababa rakkoo nageenyaan abbootii seeraa 2 qofaan tajaajila kennaa ture. Tajaajila dhaabuu pirezidaantiin mana murtii aanichaa obbo Zannaba Nagaash himaniiru. Gochi amma abbootii seeraa lamaan irratti raawwatame mirga abbootii seeraa kan sarbe ta'uu himanii qaamolee godinaa waliin rakkoo gahe kanarratti mari'achaa jiraachuu fi warri yakka kana raawwate to'atame olaantummaa seeraan mirkanaa'uu qaba jechuunis dubbataniiru. Kanumaan wal qabatee manni murtii waliigalaa Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullalleetti dhimma gochaa reebichaa abbaa seeraa jenanus Naggaasaa irratti raawwatame dhiheenyaan hordofaa jiraachuu beeksiseera. Manni murtichaa ergaa fuula feesbuukaa isaa irratti maxxanseen godina Shawaa Kaabaa aanaa Yaayyaa Gullalleetti abbaa seeraa mana murtichaa reebamuu isaanii manni murtii waliigalaa erga mirkaneeffatee booda qaamolee mootummaa dhimmicha ilaallatu waliin sadarkaa naannootti mari'ataa akka jiru dubbateera. Gocha raawwatame waliin wal qabatee qorannoon akka geggeeffamu godinaaf qajeelfamni darbee qorannoon geggeeffamaa kan jiru ta'uu fi qorannichi yommuu xumuramu akka ifoomus beeksiseera. Simpooziyemii fi mariin hariiroo daldalaa fi investimentii Itoophiyaa fi Jaappaan gidduu jiru cimuu irratti xiyyeeffate gaggeeffamaa jira. Simpooziyemii fi marii hariiroo daldalaa fi investimentii Itoophiyaa fi Jaappaan gidduu jiru cimsuu irratti xiyyeeffate magaalaa Finfinneetti gaggeeffamaa jira. Simpooziyemicha irratti ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Kaasahuun Goofee, deetaan ministeera dhimma alaa Ambaasaddar Misgaanuu Argaa, deetaan ministeera mallaqaa Eyyoob Takkaalany, komishiinarri komishinii investimentii Itoophiyaa Tamasgeen Zallaqa, Jaappaanitti ambaasaaddarri Itoophiyaa Dhaabaa Dabalee, Itoophiyaatti ambaasaaddarri Jaappaan Shibaataa Hirooraanii fi jiilli Jaappaan irraa dhufan marii kana gaggeessaniiru. Deetaan ministeera dhimma alaa Ambaasaddar Misgaanuu Argaa Jaappaan ce'umsa teeknooloojii fi daldala biyyoota addunyaa irratti beekaman keessaa tokko ta'uu himanii muuxannoo kana gara Itoophiyaatti akka fidaniif simpooziyemiin kun qophaa'uu dubbatan. Jaappaanitti ambaasaaddarri Itoophiyaa ambaasaddar Dhaabaa Dabalee simpooziyemicha irratti hojii uumtonnii fi abbootiin qabeenyaa Jaappaan 36 hirmaachuu ibsaniiru. Jiilli kun carraalee investimentii Itoophiyaan qabdu akka hubatanii fi daawwatanis ni taasisa jechuun dubbataniiru. Simpooziyemii fi marichi guyyoota 3f kan gaggeeffamu ta'us ibsameera. Hidha haaromsaa Itoophiyaa guddichaa oomishni qurxummii toonii 1,900 ol argame. Hara namtolchee hidha haaromsaa Itoophiyaa guddicharraa oomishni qurxummii toonii 1,950 argamuu biiroon qonnaa naannoo Beenishaangul Gumuz beeksiseera. Daarektarri misooma qurxummii fi beeyladaa biirichaa obbo Haayiluu Yirgaa akka himanitti ji'oottan 6 darban oomisha qurxummii guddisuuf xiyyeeffannaan hojjetamaa tureera jedhan. Addumatti misooma qurxummii hidha haaromsaa guddicha keessatti gaggeeffamu cimsuun tumsaan hojjechaa kan jiran ta'uu himanii hanga ammaatti waldaaleen 74 hidhicharratti gurmaa'anii beekamtii argatan keessaa 28 hojii eegaluu ibsaniiru. Saaphana qurxummii ittiin qabamuu fi nyaata qurxummii hojjechuu irratti leenjiin kennamuus dubbataniiru. Walakkaa waggaatti oomisha qurxummii toonii 1,950 oomishuun konkolaachistoota maashina qorrisiisaa qaban 12 gabaa giddugalaaf dhiyeessuun akka danda'ames dubbataniiru. Obbo Ahmad Shideen hooggantoota ol'aanoo baankii bu'uuraalee misoomaa fi investimentii Eeshiyaa waliin mari'atan. Ministeera maallaqaa obbo Ahmad Shideen hooggantoota ol'aanoo baankii bu'uuraalee misoomaa fi investimentii Eeshiyaa waliin mari'ataniiru.
Obbo Ahmad Shideen marii isaanii Itoophiyaa haalli mijataa investimentiif qabduu kan jiraatan ta'uu dubbate. Pirojektoota bu'uuraalee misoomaa mootummaan ijaaramaa jiran dabalatee hirmaannaa dameelee dhuunfaa diinagdee keessatti qaban guddisuuf hojjetamaa jiranis kaasaniiru. Pirezidaantiin Baankii Bu'uuraalee Misoomaa fi Investimentii Eeshiyaa Raajaat Misraa gama isaaniitiin daawwannaa dhiheenya Itoophiyaatti taasisan bu'uuraalee misoomaa ijaaramaa jiran dinqisiifatanii turan. Pirezidaantichi fuulduratti filannoowwan investimentii biyyattii keessa jiran ilaaluuf akka dhufanii fi tumsa qaban cimsuuf akka hojjetanis mirkaneessaniiru. Jilli obbo Ahmad Shideen durfamu daawwannaa hojii Chaayinaatti taasisaa jiru kan itti fufe ta'uu ragaan Chaayinaatti imbaasii Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Bidiruun gara Yaman imalaa turte dhidhimuun lubbuun lammiilee Itoophiyaa 20 du'an. Bidiruun godaantota Itoophiyaa 35 feetee turte Jibuutii irraa ka'uun qarqara galaanaa kibba lixa Yamaniitti yeroo geessu dhidhimuun lubbuun lammiilee Itoophiyaa 20 darbuu dhaabbanni godaantota idil-addunyaa IOM beeksise. Taateen kun kan mudate sanbata darbe yommuu ta'u balaa kanaan dubartoota 9 fi dhiira 11 dabalatee waliigalaan lubbuun lammiilee Itoophiyaa 20 darbu IOM gabaaseera. Erga yeroo dhihoo as godaantonni Itoophiyaa 60,000 lakkaa'aman jireenya fooyya'aa argachuuf jecha gara biyyoota galoo galaanaa ce'uuf yeroo yaalan Galaana Diimaa fi galoo galaanaa Edan keessatti dhidhimuudhaan lubbuun isaanii dhabamaa jira. Onkololeessa bara 2024 qarqara galaana Jibuutiitti bidiruuwwan lama godaantota 320 fe'anii turan dhidhimuun lubbuun lammiilee Itoophiyaa 48 darbuu imbaasiin Itoophiyaa Jibuutiitti argamu beeksisee turuun ni yaadatama. Akkasumas ebla bara 2024 keessa bidiruun baay'inaan godaantota Itoophiyaa feetee qarqara Yamaniitti dhidhimte yoo xiqqaate lammiileen Itoophiyaa 38 du'uun gabaafamee ture. Dabalataan ji'a waxabajjii keessaa bara 2024 bidiruun dhidhimuun irra caalaan godaantota Itoophiyaa fi Somaaliyaa feetee erga qarqara galaana Somaaliyaa irraa kaatee booda lubbuun namoota 49 darbeera. Gargaarsi buqqaatota Affaariif taasifamu gahaa akka hin taane koreen mana marichaa beeksise. Gargaarsi lammiilee Affaar naannoo sababa kirkira lafaatiin buqqa'aniif taasifamaa jiru gahaa akka hin taane koreen dhaabbii mana maree bakka bu'oota uummataa labse. Korichi ibsa kana kan baasee naannoo Affaaritti argamuun lammiilee kirkira lafaatiin hubamanii qe'ee irraa buqqifamaniif godaanan erga daawwatanii boodadha. Hojiin lammiilee kanneen deebisanii ijaaruuf taasifamaa jiru gahaa ta'uu dhabuu dubbatanii korichi tajaajila dahoo nyaataa fi bishaaniif akkasumas fayyaa erga daawwatee booda tajaajilli buqqaatotaaf kennamaa jiru gahaa miti jechuun dubbateera. Gargaarsi namoomaa kennaniif taasifamu cimuu akka qabuu fi mootummaan naannichaa buqqaatotaaf xiyyeeffannoo akka laatu korichi gabaaseera. Hoggansi naannichaa gama isaatiin balaa tasaa kanaaf deebii laachuuf hojjechaa akka jiru hime. Gargaarsi namoomaa buqqaatota naannoo Affaariif kennamaa jiru gahaa akka hin taane kanaan duras gabaafamee turuun ni yaadatama. Gamtaan Afrikaa dhaga'amummaa ardichaa guddisuuf humna mallaqaa isaa cimsachuu qaba jedhame. Gamtaan Afrikaa dhaga'amummaa ardichaa guddisuuf humna mallaqaa isaa cimsachuu akka qabu hayyoonni damichaa dubbatan. Miseensonni gamtichaa madda faayinaansii gahaa ta'uu dhabuudhaan olaantummaan gamtichaa akka hubamuuf sababa ta'uu hayyoonni kunneen dubbataniiru. Kunis ajandaawwan gamtichi yeroo garaagaraatti irratti mari'achaa ture akka lafa hin qabne gochuu qorataa fi ogeessi seeraa Maaruu Abdii himaniiru. Rakkoo kana furuufis filannoowwan jalqabaa dhaabbata gamtichaan hoogganamuu fi gamticha cimsuu ijaaruu akka ta'e qorataa fi barsiisaan saayinsii siyaasaa fi hariiroo alaa Bafiqaaduu Dhaabaa dubbataniiru. Ardichi humna namaa fi qabeenya uumamaa qabu fayyadamuu akka danda'uu fi investimentii mijataa uumuun barbaachisaa akka ta'e seeraniiru. Mirgoota namoomaaf dursa kennuun shororkeessummaa irratti duuluun barbaachisaa ta'uun himame. Mirga namoomaa fi olaantummaa seeraaf dursa kennuun loltoota shororkeessummaa cimsuuf furan hojiin hojjechuu akka qabu itti aantuun barreessaa ol'aanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Aaminaa Muhammad dubbatan. Yaa'ii mana maree nageenyaa irratti haasaa taasisan shororkeessummaan yeroo ammaa misoomaa fi nageenya Afrikaa irratti karaa hundaan balaa geessisaa jiraachuu kaasaniiru. Keessumaa shororkeessummaan wal qabatee namoota du'an keessaa 59 biyyoota Afrikaa Saharaa gadii ta'uu kaasanii waggoottan 3 darbanitti naannawa Saharaa keessatti namoonni 6,000 ol shororkeessummaan wal qabatee lubbuun isaanii dhabuu fi kunis sadarkaa addunyaatti kan raawwatamu keessaa walakkaa ol ta'uus kaasaniiru. Kun akkanaan itti fufnaan carraan lixa Afrikaa gara fuula duulaa balaa cimaa keessa jiraachuu akeekkachiisaniiru. Gartuuleen shororkeessitootaa diroonota dabalatee humna isaanii teeknooloojiin cimsachaa maallaqa humna namaa fi beekumsa qooddachuun wal ta'uun hojjechaa akka jiranis dubbataniiru. Haaluma kanaan mirga namoomaa fi olaantummaa seeraaf dursa kennuun haalota shororkeessummaa dhabamsiisuuf furmaata barbaadamu hojjechuu qabnas jedhan.
Komishinirri dhimmoota siyaasaa nagaa fi tasgabbii gamtaa Afrikaa Baankolee Adeeyyoo gama isaaniitiin bara faranjoota 2024tti wirtuu farra shororkeessummaa gamtichaa Aljeersitti argamu irratti miidhaawwan 3,400 ol ta'an aggaamamuu yaadachiisanii kanaanis lubbuun namoota 13,000 olii darbuu dubbachuun isaanii Afrikaa Niwus gabaaseera. Somaaliyaatti iddoowwan loltoonni Itoophiyaa gadhiisan to'annoo Al-Shabaab jala galuu mala jedhame. Somaaliyaatti kutaawwan bulchiinsa loltoonni Itoophiyaa gadhiisanii bahan to'annoo Al-Shabaab jala galuu akka danda'an jiraattonni himan. Oduun kun kan dhagahame loltoonni Itoophiyaa bulchiinsa kibba lixa Somaaliyaatti buufatanii turan naannicha gadhiisanii bahuu hordofeeti. Iddoo Moqaadishoo irraa fageenya kiiloomeetira 266 argamu magaalaa Dinsaar jedhamu loltoonni Itoophiyaa maaliif akka bahan wanti beekame kan hin jirre ta'uu shabalee miidiyaan jiraattota wabeeffachuun gabaasa isaa keessatti tuqeera. Bara 2007 kaasee loltoota Itoophiyaa naannichatti buufatanii jiraachuun dura gara magaalattiitti imaluun sodaachisaa ture jechuunis dubbataniiru. Dhimma kanaan wal qabatee ibsi aanga'oonni bulchiinsa kibba lixaa wanti ibsan kan hin jirre ta'uu eeruun taateen kun loltoota gamtaa Afrikaatiin bobbaafaman jijjiiruuf murtee gamtaan Afrikaa dabarsee wal qabachuu akka malus kaasaniiru. Loltoonni Itoophiyaa naannicha gadhiisanii bahuu hordofee humni bulchiinsa kibba lixa Somaaliyaa rakkoon tasgabbii akka hin mudanneef yaalii taasisuu akka malus dubbataniiru. Iddoon kun iddoolee Al-Shabaab haleellaa itti raawwatu keessaa hammaataa ta'uu jiraattonni dubbataniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya hanga ammaatti waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.